Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa miseensota adda bilisummaa Oromoo haala seeraan ala ta'een hidhamanii jiran dabalatee kanneen osoo himannaan irratti hin banamin bakkee garaagaraatti hidhaa irratti argaman biroos hanga himannaan qabatamaan irratti hin dhiyaannetti atattamaan akka gadi dhiifaman gaafate. Hamza Hussein dabalee isinitti hima. Komishinichi ibsa har'a caamsaa 19 bara 2022 baaseen shakkamtoonni osoo mana murtiitti hin dhiyaatin akka hidhaarra turan gochuun sirna haqaa biyyattii yaaddoo keessa ka galchuu fi namoonni akka amantii irraa dhaban ka godhuudha jedhe. Komishinichi haala qorannoo geggeesse kanaan hidhamtoonni manni murtii wabiidhaan akka gadhiifaman murteesse, kanneen himannaan isaanii cufamuun murtee seeraan bilisaan gadhiifaman, kanneen himannaan kamuu irratti hin banaminii fi abbaan alangaa himannaa irratti hin banne ta'uun mirkaneessuun ka galmeen qorannoo isaanii cufame seeraan ala iddoowwan garagaraatti dabarfamuun baatii tokko haga waggaa lamaatti kanneen hidhaa irratti argaman jiraachuu adda baasuu ibse. Kana malees hidhamtoonni muraasni haala qabiinsa badaa fi reebicha manneen hidhaa garagaraa keessatti irratti raawwateen kanneen miidhama qaamaa adda addaatii fi rakkina fayyaatiif saaxilaman akka jiran hubachuu komishinichi ibseera. Haala qondaaltota ABO manneen hidhaa garagaraa keessa jiranii fi dhimma himannaa isaan irratti dubbii himaa ABO Lammii Gammachuu dubbiseera. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gaaffii tokko malee fi beellama mana murtii malee mana hidhaatti ugguramanidha kan isaan turani. Kunis waggaa lamaa oliif keessattuu Jaalabdiin jalqaba 2020 kaasee kan inni dhuma amajjii 2020 kaaseetti kan inni manoota hidhaa adda addaa fi dhaddachawwan adda addaa dhiyaataa ture. Jaalabdiidhaan yeroo jahaaf manni murtii kan inni bilisa baasee namoonni kun immoo moonaa yookaan mana xiqqaa keessatti walitti rukkamanii yookaan ukkaanfamanii akka isaan jiraataa turanii fi jiranidha ammallee kan quba qabnu. Gariin isaanii manni murtii erga dhiyaatanii har'aa yoo xiqqaate waggootaaf ji'oota lakkoofsaniiru. Garuu kana keessatti himanni sirnaa tokko irratti baname mana murtiidhaan kan irratti murtaa'e waan tokko hin jiru. Abukaatowwan isaanii dubbisuudhaaf illee hireen argatan. Ergii wal qunnamanii har'a gara waggaadha. Komishinarri olaanaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqala qondaaltonni ABO haala seeraan ala ta'een yeroo dheeraadhaaf hidhamanii ka jiran yoo ta'u atattamaan hidhaarraa ka gadhiifamanii fi miidhaa irra qaqqabeef beenyaan kaffalamuu fi akka qabaatu gaafatan. Dr. Daani'el dabaluun murteewwan mana murtii fi abbaa alangaa irra deddeebiin diigamuun sirreeffamtoota haala seeraan alaatiin hidhaa dheeraaf saaxiluun aangoo seeraan alaa fayyadamuu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa atattamaan dhimmicha qulqulleessuun tarkaanfii adeemsaa barbaachisu fudhachuu qaba jedhan. Miseensota hoggansa ABO ka ta'anii fi qajeelcha poolisii Buraayyuutti hidhaarra ka jiran obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennasaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Oljirraa, obbo Daawit Abdataa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Gadaa Gabbisaa fa'i dubbisu komishinichi ibseera. Komishinichi ibsasaa kanaan qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jiddugala qorannoo yakkaa poolisii federaalaatti akkasumas obbo Abdii Raggaasaa ammoo kaampii poolisii addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Galaanitti argamu keessatti akka hidhamanii jiran maatiif abukaatowwan isaanii irraa hubachuu himeera. Gama kaaniin qondaalli ABO olaanaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii jibbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaatti dhiyaatanii poolisiin federaalaa deebii kenne. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa BBC'tti akka himanitti abbaan alangaa federaalaa fi poolisiin federaalaa dhiyaachuun dhimmicha irratti deebii laataniiru. Poolisiin federaalaa abbaan alangaa federaalaa waan oliyyannoo irratti gaafateef karaa poolisii Oromiyaa barbaachise Koloneel Gammachuu qabu ibse. Koloneel Gammachuun gama isaaniitiin gaafan qabame wantin bakka biraatii barbaadame hin turre. Poolisii federaalaaf poolisii Oromiyaa akkasumas tikni walumaan ta'anii na qaban jechuun dhaddacha irratti dubbachuu isaanii lammiin BBC'tti himeera. Abbaan alangaa federaalaa ammoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa seeraan ala hidhamanii waan jiraniif akka gadhiifaman gaafachaa ture jechuun mana murtiitti himan jedhan obbo Tuuliin. Dabalataan qondaala ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti himata banuu akka hin qabne xalayaadhaan poolisa federaalaaf ibsu dhaddacha kana irratti hubachiiseera jedhan. Haa ta'u malee poolisiin federaalaa qaamni qabee nutti kenne poolisiin Oromiyaa akka nurraa fuudhuuf xalayaan gaafannee qaamaanis itti geessinus nu harkaa fuuchuu didan jechuun dhaddacha har'aa irratti ibsuu isaanii ammoo qondaalli ABO Lammii Gammachuu BBC'tti hime. Manni murtichaa poolisiin Oromiyaa dhiyaatee akka deebii isaa kennuuf caamsaa 23 bara 2022tti beellamuu obbo Tuuliin BBC'tti himaniiru. Hongeen cimaa godina Booranaa mudatee nama beeladootaa fi qabeenya uumamaa irratti miidhaa qaqqabsiisee ture. Iddoowwan guddoo miidhaman keessaa tokko paarkiin biyyaalessaa Booranaa gogiinsa waggaa tokko booda lubbuu horateera. Itti gaafatamaan paarkichaa obbo Nugusee Waataa paarkichi deebi'ee magariisa ta'utti gammadanillee ammallee hojiin hafu hedduudha jedhan.
Haalli ture sun magariisummaan isaa isuma gadaa isaa numatu qaama hedduu kennaa ture sun akkasuma haalli ittiin deebi'ee yeroo ammaa jirus akka carraa ta'ee fotoon sun iddoo cufaa ol geenneen geessine cabbii bakka jedhamutu jira. Cabbiin kun durii raanchii Shaalaqaa Jaatanii Alii beekamaa goota Oromoo Booranaa bu'uurri paarkii biyyoolessa Booranaa lookii Saariif bakka kana waan taate bakki gootiin bu'uura buusee bira dabare akkasuma akkuma gootummaan itti fuuftee jira. Ka goota Shaalaqaa Jaatanii Aliitiin ijaarame san dhaabatanii kaasan namni geennatu jechuu danda'a. Guutumaan guututti giriinariin isaa kana caaluu danda'a malee achii gadi ka'ee jechuu barbaada. Haalli bineensa bosonaa gubbaa jiru kompiliitilii rikoover ta'eera garuu sodaan gurguddootu jira. Qorannoo nama mootummaan naannoo Oromiyaa geggeessu jiru kun rakkoo yoo hin furata hin fudhanna. Yoo rakkoo hin furre nus akkasumatti deemuu hin dandeenyu abbaan danda'e fudhatee dhiibuu hin danda'a. Kanaaf rakkoon fuuldura itti fufu. Fakkeenyaaf gabaabumatti kaasu hojjetaan achi jiru sun fedhii guguddoo qaba. Eegumsa guguddoo eeguu jira. Halkan bulee eeguu jira. Qofaan, guutiin, hidhin isa qofaa miti. Koolineef kan jedhutu jira. Bilaak maan baay'anii addunyaa gubbaa mofti hidha isaa haddaa qabu hin jiru. Inni mataa isaanii dubbatu boolla qaba. Haga sadarkaa kanaa hojjechuu jira waan ta'eef yeroo isaan irratti tokko rakkoon guddoon isaaniitti jiru rakkoo bishaaniiti. Itti rakkoon eegumsaa marti naannoo isaanii immoo bifa uummata fayyaduu bineensa fayyaduu taa'amee irra maratamee giriineriin isaa itti fufiinsa qabaachuu qaba. Sadaffaan immoo sa'aatii kana keessatti guyyaa dheengaddaa yeroo seennee qorannoo kana geggeessinee fotoo kana fudhannu daandii durii utuu hin taane silgoonee gara biraatti makiinaa biyyeen gadi fudhachaa maal ta'a aastaa kaffalee bakka sanatti rakkoo kana baasuu qabna waan jedhuun seenne malee kompiliitilii rooba kanarraa ka'e iddoo sun nama seensisu. Asumaan silkee hordofaa ture makiinaan biraan ga'u motoriin biraan ga'u deemuudhaaf immoo kiloomeetirii haga 40 gargar fagaata. Da'oo bineensotaa Yaaballoo Wildlife Sanctuary kan ture paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 paarkii biyyaalessaa ta'e. Paarkichi gosoota simbirroo 286 ol paarkichi qabu keessaa gosti simbirroo 4 godina Booranaa keessatti qofa kan argamanidha. Odeessaalee gaggabaabootan darba. Itoophiyaan biyya buqqaatonni miliyoona 5 ol keessa jiran ta'uun buqqaatota biyya keessaa hedduu qabaachuun biyyoota addunyaa keessaa tokkoffaa taate. Giddu galli lammiilee biyya isaanii keessatti qeerra buqqaan to'atu IDMC xumura bara 2021 irratti biyyoota addunyaa mara keessaa lakkoofsi namoota buqqaanii miliyoona 59.1 gahuu hime. Waldaaleen siviilii Afrikaa 12 ta'an waraana kaaba Itoophiyaa akka dhaabsisuuf UN'dhaan xalayaadhaan gaafatan. UN duguuggaa sanyii Rwaandaa keessatti raawwatamerraa barachuun tarkaanfii atattamaa fudhachuun waraanichi akka dhaabsisuuf cimsanii gaafataniiru. Manni murtii olaanaa Indiyaa namticha ajjechaa ministeera muummee duraanii biyyattii Raajiv Gaandii bara 1991tti raawwatame keessaa gahee qabaa jedhamuun itti murtaa'ee ture akka gadhiifamuuf ajaje. Bara 1998tti adabbii du'aan kan irratti murtaa'e kun booda garuu jijjiirameera. Loltuun Raashiyaa ganna 21 dhaddacha yakkaa waraana jalqabaa irratti nama nagaa ajjeesuu amane. Vaadim Shaanshim yeroo waraanni eegalametti maanguddoo waggaa 62 dhukaasuun ajjeesuu amaneera. Bulchiinsa Keeniyaa Marsabiit jedhamtuu fi gama kibbaan Itoophiyaa daangessitutti haleellaan sababuu ureeffate hammaateera. Dhibiin hammaatee jennaan mootummaan Keeniyaa opereeshinii addaa biyyattii keessatti hin baramne labsuun hojiitti seene. Mootummaan biyyattii bulchiinsa kana keessa jibbiinsaa fi ajjechaan hawaasa Booranaaf Gabraa gidduu jiru hammaachuu isaatiin duula kana gaggeessuuf murteessuu hime. Sababa nageenya dhabuu naannichaan namoota miidhaman keessaa Absalaad Jaarsoo tokkodha. Adoolessa 5/2021 intalli isaanii ganna 11 akkuma yuunifoormii uffatteen mana barumsaatti rasaasaan dhaawamtee ajjeefamte. Waa'illi keenyi Eeliyaas Hordofaa gara naannichaa imaluun haala jiru irratti gabaasa tolchaa ture. Abba Salaadillee dubbiseera. Daa'im kana iskuula erge nama iskuulaatti jeessanii dhanii abaarii sii dhagaye. Iskuula Litoo'enjoo nama 3 achi fixanii jeessaniidha. Waan kaan diiraa dhagaye naan gaarii fudhadhee achuu taa'e. Yoon dhufu wasaasiin cuuf ijoollee galfachuu jiru. Yoon dhufu kii daa'ima baagii karaa wulaatti argeetti iskuula duraatti. Daa'im baagii tanaa meennaan
daa'im kan warra daa'im baagii argee yoo an jedhe nama bigibigiin isii galcha buyya isiillee bigibigiin ijjeessanii waa'ee isaatiin waliin reefforraa arge. Gaaf sun nama sadii du'e? Nam sadii du'e. Nam bigbigiin isii iskuula galcha ka buyya isiitiif nam jiiranii tokko dhibii gurbaa ijoollee kooleejii ka muncumkaan gulla bigbigi taan guldee dira waliin galuu jedhani irbaanii daa'im fuunee gallaa jedhani nam kaan warkaan argee reef kaan argee naani aanuu kabisaa rifadhee baagitaallee argee daa'imni hospitaalaa reeban naan hospitaal reebuudha hospitaalaan baay'ee naan daa'imiyaa du'ee naan achumaatti amma alleen shokka argadhee achumaa gale namii artuma namummaan gaariin na fuudhee ollaan na baasanii daa'im kaallee reeffaallee fudhannee furraa horiyyaa irreessin akkasii bitaan ol kiinan keessaa tuniin nu afektitee nu dhibdee rakkoo nu geessitee daa'im dhabnee iskuulaallee hidhanii iskuulkaallee narma baye daa'im hafeellee am iskuula laf dhibii gar dhibii geeffan malee armaayyuu iskuulaallee ijoollee geeffachuu dadhaba. Nama intal kan kee ijjeese arganii yaa seeratti dhiyeessanii? Seerii agartaan hin jirtu. Riippootsoon daa'im ijjeessanii ennaan warri sirkaalaalleen jittook taa'ee nu barbaadanii nu gaafatanii ennaan daa'im nu iskuul geesse an daa'im iskuul geesse yuunifoomii itti kaa'ee baagii itti kenne iskuul deemee deeni iskuulatti ijjeessanii riippoota namni sanii kennuu maallimuu iskuul isii soomteeti maallimuun riippoot isteetimentii haqorta alleen daa'im nam ijjeessin garri an daa'im diiram yoo gargar baane alleen hojii deemaa daa'imilleen iskuul deema alleen daa'im iskuul geessa iskuul geessanii alleen hojii deema daa'imni saam 10 nus iskuula fuudhan diiramin geessanii saa 10 nus iskuula galchan natti hin gallee arge ijjeessanii seerii sirkaalaa atu'a fudhanne rakkoo sun gar sirkaalaa jirti namtissuu malee lubbuu namaatiif qabeen namaallee chunguu mal sirkaala tujuu fi dadhabe sirkaalii warra daa'imtuu waan kana guuri hin qaba tiik namaa namti waan namatis hin qaba nam daa'imtuutis hin qaba nama wayak barbaadi hin qaba namni sun agammaa hin argamu. Intalti tee maqaan ishee eenyu ture? Maqaan isii Sabdiyoo Salaati. Nama akkamii turte mee natti mimee waan ishee waa'ee ishee? Ammallee ijoollee tiyyaallee cuf keessaa ijoollee akka malee nama saalfatte waan namni keessaallee nam dhibaatiiniti. Mee amma gara seekuritii kanatti illee yoo ceene mootummaan sirkaalli keenya opereeshinii jedhee jeeshii marsabii keessa bobbaasee jira. Kana akkamittiin yaadi kee maani kana irratti akkamiin ilaaltee eegii opereeshiniin kun gad dhufte jijjiiramni jira maaltu jirame? Opereeshiniin yaa dhufte torbaan lama hadhiin dirkeessaan nan fiixan taayyaa ejjan ammoo opereeshinii dhufe gamtokko taa'uu jira. Opereeshinii dhufe nami wayaa kana mijjeessu kaan cuf yaa baqate nami namijjeessuun arm keessa hin jiru opereeshiniin hin dhufedha yaa baqate yaa duraa gore nami opereeshiniin dhibuu jiru namuma maskiina woma yakkini karaa ofii deemfaa askariin qabdee dhaantee wanni kulleen kan keettee warkee arra aga kale guyyaa dheenga daatiyyuu galgala asara dhufanii ollum kana nam dhaananii nam qabanii waan inni hin qabneen waan inni quf hin qabneen kan inni ofiitti hin beenneen waan gar dhibii guuranii keedhanii irkaanii nam shan ollaa kan keessaa qaban. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa asumaan goolabne saganticha Hamzaa Huseen qopheessee an Firaa'ol Balaa immoo isinii dhiyeessaan ture boora hanga walitti dachaanutti gaaritti bula.